gurbaa dhiiraa tokkotu shamara tokko baay'ee jaallate. Ashamaa akkam nagaa jirtu? Ani Yoobsan Abbabeetii. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Har'as akkuma yeroo kaanii wantoota nama barsiisan, nama bohaarsan, nama hubachiisan qabadhee dhufee jira. Haga xumuraatti Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Gurbaa dhiiraa tokkotu shamara tokko baay'ee jaallate. Jaalala isaa isheedhaa ibsuudhaaf hiriyoota isaa duratti iddoo isheen jirtu sanatti itti deemuun erga nagaa gaafateenii booda dhimma dhaqeef sana itti himuu jalqabe. Addunyaa kanarraa akka baay'ee ishee jaallatuu fi ishee kunuunsuu barbaadu yaada isaa tokko lamaan ibseef. Erga isheedhaa ibseefii booda garuu isheen akkas jechuudhaan deebisteef. Miira tuffiin guutameen ani si jaallachuu hin barbaadu. Nama akka keetii addunyaa kanarraa jibbuyyuu hin qabu. Fuula koo duraa deemi jetteeniin. Innis tole jechuun deebii otoo hin laatiiniif ofirra garagalee gara hiriyoota isaatti miira gammachuudhaan guutameen deebi'e. Hiriyoonni isaatis miira gammachuu isaa kana gaafa argan baay'ee namatti tola. Tole jettee fi jaalala isaa simattee fi jechuudhaan gammachuu isaaniitti fuula kolfaan halaalatti ibsaniif. Innis gaafa isaan bira ga'u hiriyoonni isaa sun baga gammadde tole siif jette miti jedhanii gaafataniin. Garuu inni akkas jedhee deebiseef. Miira gammachuutiin isheen tole naaf hin jenne. Tasumayyuu addunyaa kanarraa nama akka kootii jibbitu akka hin qabne natti himte. Tasuma sin jaalladhu naan jette jechuun hiriyoota isaatti hime. Hiriyoonni isaa kunis erga baay'ee ajaa'ibsiifatanii booda akkas jechuun gaafatani. Erga isheen akkasiin jettee ati akkamittiin akkasitti miira gammachuudhaan guutamuu dandeesse? Akkamittiin illee gadduu dhiistere jedhanii gaafatan. Innis akkas jechuun deebiseen. Gadduu kan qabu ana osoo hin taane isheetu gadduu qaba. Sababni isaa ani nama addunyaa kanarraa nama jibbuun dhabe. Isheen garuu nama addunyaa kanarraa nama baay'ee ishee jaallatu, ishee kabajuu dhabde. Kanaafiyyuu gadduu kan qabu ana osoo hin taane isheetu gadduu qaba jechuun deebiseef. Nuti hoo nama nu jibbuu dhabuu keenyaaf hagam gaddina, hagam abdii kutanna, hagam namoota irraas adda of baafnee of ilaalla, hagamis jireenya keenya irratti gufuu taaneerraa. Kan deebisaa isiniifan isa kanarraa hamma tokko hubannoo ni argattu jedheen yaada. Yoo isinitti tole like, share, comment gochuu hin dagatina. Sababni isaa waan nama barsiisu, nama hubachiisuu fi nama bohaarsu waan ta'eef jechuudha. Baay'een keenya jaallachuu jaallatamuu malee yeroo jibbamnu jireenya jibbina, ofis jibbina, abdii kutanna, namoota naannoo keenyaas jibbina. Akka nama hundumaanis jibbamnuttis of yaanna. Kanaaf namni tokko si jibbe jechuun hundi si jibbe jechuu akka hin taane beeki. Haalota ilaalcha naannoo kee fi bakka jirtu sana irratti hundaa'ee namni adda addaa ilaalcha hin taane siif qabaachuu ni mala. Ati garuu ofiif ilaalcha sirrii, ilaalcha gaarii, ilaalcha qajeelaa qabaatteenaan nama kamiifiyyuu ilaalcha sirrii ni qabaatta. Hin jibbamtus. Yoo namni yeroof si jibbes yeroo booddee garuu ofiin barbaadee akka inni si jaallatu hin shakkiin. Kanaaf immoo abdii osoo hin kutiin gara fuulduraatti tarkaanfii tokko nama si jibbu dursii tarkaanfadhu. Galatooma.